Dorgommiiwwan ispoortii aadaa 21ffaa fi feestivaalii aadaa 17ffaan guutuu biyyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiraachuun ni beekama. Hirmaattonni dorgommiiwwan ispoortii aadaa kunneenis hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Hojiilee hojjetamaa jiran kan daawwachiisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dorgommiiwwan ispoortii fi aadaawwan Itoophiyummaa ibsan lammiileen Itoophiyaa akka walirraa baratanii fi tokkummaaf waliin jireenya hawaasummaa cimsuuf olaanaa kan baatudha jedhaniiru. ባህላዊ የስፖርት እንቅስቃሴ ባህላችንን እሴቶቻችንን sochiiwwan ispoortii aadaaf duudhaa keenya karaa ispoortiin guddisuuf walitti dhufeenya keenya cimsuuf walirraa barachuuf obbolummaa keenya dagaagsuuf sabdanummaa keenya keessattis tokkummaa keenya cimsuuf gahee olaanaa qaba. Kanaafis sochiiwwan akkasii itti fufiinsaan kan gaggeessinu yoo ta'e caalaatti wal beekaa walitti dhiyaachaa waliin hojjechuu fi biyya keenya jijjiiruuf tumsa qabnu kan dabaludha. Finfinneen dorgommiiwwan ispoortii aadaa yeroo qopheessitu gammachuu fi magaalaa nama hundaa ta'uu ishee ibsuuf ta'u kan himan kantiibaa Adaanach qophiilee wal fakkaatoo kana booda gaggeeffamuufis deeggarsa hundaa kan gootu ta'u himan. Dorgommiiwwan ispoortii aadaa fi feestivaalii aadaa ispoortii Itoophiyummaa cimsan dameewwan garaagaraan cimanii itti fufuu akka qabanis kantiibaa Adaanach himaniiru. የስፖርታዊ ፌስቲቫሎች በዚህ መልክ ብቻ ሳይሆን በብዙ መንገድ መቀጠል ይገባቸዋል። ፌስቲቫል ስፖርቲ ቢፈገራገራን ጭመኒ ትፉ ቀቡ ከሰቱ ሶቺን ስፖርቲ ያዋሱማ ናኖ ጅራኑቲ ቆፋው ሶንታኒ መጋሎታ ሀገረ መጋሎታ ናኖ ገረናኖቲ በበላቹን ሐዋሳ ወልት ዲየሱ ዱዳ ቀምኑ ጭምሱ ወሊን ጅሬኛ ጭምሱ ወልከበጁ ፊ ተኩማ ኪኝ ጭምሳ ደሙ ቀምና tokkummaaf waliin jireenya dhaloota dhufuu cimsuuf ispoortiin gahee olaanaa akka qabu kan himan kantiibaa Adaanach kanaafis bulchiinsi magaalaa Finfinnee damee ispoortiif xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa akka jiru dubbatan. ኢንቨስት ማድረግ ያለብን ስፖርት ላይ መሆኑን ስላመንን ወደ ኢንተርናሽናል ስታዲየም አሳድገነዋል። ኢንቨስት ጎቹ kan qabnu ispoortii irratti ta'uu akka qabu waan amannii fi isteediyeemii kana gara isteediyeemii sadarkaa addunyaatti ol guddisnee jirra. Hojiileen harka caalu xumuramaniiru. Hojii murteessaatu hafa. Bara itti aanu isteediyeemiin kun xumuramee asitti kan wal arginu ta'a. Hawaasa keenya tajaajiluuf waloon cimnee ni hojjenna. Dhimmoota tokkummaa keenya diigan dhiisnee guddina waloof dhaabbachuun biyya keenya haa misoomsinu jechuunis kantiibaa Adaanach hirmaattota daawwannaa geggeessaniif ergaa dabarsaniiru.